بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. كنوا الرجيني كانس أيانا عيدا الفطر كبجا كانس مسكلا كبجا كانس مو إريتشا كبجا جتشودا وندافو أيانا جرا واقفة هذا في اللين أكسما نجرا جتشودا ومن قرين kara bishooftuu kana deemaa jira jechuudha. Laga bishooftuu deemaa jira. Isa kanaaf har'a wanni irra saganteeffadhee dhufee irreechi irree keenya warra jedhu jechuudha. Irreechi aadaadha moo amantiidha? Irreechi amantiidha jechuudha. Abbaatti amaneef amantiidha. Akkamitti yoo jettan waan silaa rabbii godhamutu achitti godhama. Mukaaf sagadan, mukaafi sujuudan, mukatti dhadhaa diban jechuudha. Mukaa dhagaatti dhadhaa diban. Wanni akkanaa kun ibaadaarraa nama baasa, islaamummaarraa nama baasa jechuudha. Kanaaf karaa Finfinnee kana deemuurraa of qusachuudha qabna, of qusachuu qabdan jechuudha. Warreen dhattanii jirtan illee shirkii gurguddaa hojjettanii jirtan akka nama gartee qabrii Sheek Huseen dhaqee daawwatu, dhaqee qabrii Sheek Huseen yaammatu akkasanii jechuudha. Akkasuma bakka adda addaarraa buree fa'aa jedhanii akkuma itti yaa'an sana sanillee amantiidha jechuudha. Kanaaf ummata keenya wanni uleen achitti isin oofan hin jiru. Amma garuu mala baasanii jiran jechuudha. Malli isaan baasan kun maali? Warreen irreecha dhaqeef carraa adda addaa jedhanii lootarii bananii jiran jechuudha. Badhaasa kennaa jiran jechuudha. Kanaaf badhaasaa jiran jechuudha. Irrattis hin jabeessan jechuudha. Kanaaf sheexaanni bareechee miidhagsee osoo ibaadaa ta'e akkasitti sheexan namatti hin miidhagsu. Bakka shirkii kana sheexaan namatti bareecha. Waanuma laal warqii takka nutti fakkaatti. Garuu qixaannisiidha Rabbi biratti guddaadha. Irreechi irree keenyaa jedhu jechuudha. Mee akkamitti irree ta'uu agarte meeti? Irree warri hin dhanne irree hin qabu jechuudha. Warri irreecha hin dhanne irree hin qabu jechuu keessani la dogongortanii jirtan. Irreechi lafa. Amma wanni kun aadaadha. Wanni jedhan kun waan hojii miti, waan misoomaatii miti, waan dhaqanii akkasumaan maallaqa gubanii maallaqa gubdanii achi jirtan Rabbiin irraa isin gaafata. Maallaqa qisaasutti jirtan makiinaa isin yaabbattanii achi deemtan kana Rabbiin irraa isin gaafata. Takka lammaffaa yeroo keessanirraa Rabbiin isin gaafata. Yeroo irreechatti dabarsuun gaafii qabdi. Kanaafuu irreechi aadaa miti amantiidha. Akkamitti aadaa ta'uu dhiisee amantii ta'uu jettan ayyaana irreechaa jedhan jechuudha. Waggaa waggaadhaan kabajan. Wanni waggaa waggaadhaan deebi'e hundi ayyaana jedhama jechuudha. Wanni waggaa waggaadhaan deebi'u hundi ayyaana. Ammallee ayyaana irreechaa jedhan. Muslimni ayyaana lama qofa qaba. Jumaa wajjin sadiidha. Ayyaana Eid al-Fitriitii fi ayyaana Eid al-Fitrii, ayyaana Eid al-Adhaati. Lamaan kana malee hin qabu muslimni. Ayyaana irreechaa wanni jedhanii dabalan kun amantaa biraati. Abbaan amantaa godhachuu barbaade barbaadu waan nabii keenyarraa hin dhufne sallallahu alayhi wa sallama nuti hojjennu ittiin dalaynu jechuudha. Irreechi irree nuuf hin ta'u. Irreechi irree nuu ta'a. Guyyaa nu shirkii keessa galaa jirra. Akkamitti wanni biraa irree nuu ta'a? Ayyaana wanni waggaa waggaadhaan deebi'e ayyaana jedhama jechuudha. Kanaaf muslimni ayyaana gurguddaa lama qaba. Torbee torbeedhaan kan deebi'u jumaa wajjin sadii qaba jechuudha. Kanaaf ummata keenya muslimaa nuti kaan hin jenne bar ummata muslimaa waan kana hubadha. Sammuu keessa naanneffadha. Yeroo keessan hin qisaasina. Wanni kun waan misoomaatii miti. Maali? Waan waggaa waggaadhaan saa achitti guban yeroo achitti dabarsan jechuudha. Waggaa waggaadhaan. Waggaa waggaadhaan dabarree jedhanii bacaqii gannaa dabarree jedhaniin. Bacaqii gannaa amma laalasi ganna beeki. Ganna kan ganna kana fidu kan ganna kana fiduu fi kan dabarsu Rabbuma jechuudha. Kanaaf irreechaaf miti.
irreecha jedhee ganni dhufee hin dabru namaat tolfatee rabbii miti nama biraa tumamee irreecha yan bara 2008 balaa akkamiitu bu'e laata balaa jajjabaatu bu'e nama meeqatachitti dhume akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2016 ni yaadattan ni hubattan jedheetii yaada kanaaf daawwattoota keenya mee sammuu keessa naanneffadhaa mukaa sagaduun dhorkaadha akka amantaatti wanni sagadaniif wanni gaggodhataniif rabbuma qofa jechuudha namaafillee gisee dubbisan akkasi gad jedhanii mataa gadi qabanii of gad jallisuun dhorkaadha jechuudha kanaaf sun rabbiif malti rabbiif sujuudama kanaaf wanni mukaa sujuudan dhakaadhaa sujuudan hin jirtu wanni maqaa ayyaanaa jedhanii itti baasan kunilleen bid'aadha hin jirtu bid'aan hunduu jallina warri achi dhaqu hunduu jallaadha kanaaf jallaa keenya sirreeffachuu qabna gorfachuu qabna jechuudha wanni uleedhaan poolisiin uleen si geessu hin jiru dirqama achi dhaquu qabdaa kottu wanni siin jedhan hin jiru wanni har'a xiqqeessitee ilaaltu kun badiinsi rabbiin biratti guddoodha jechuudha kanaaf nama qalbii qabutu irraa deebi'a irraallee gorfamaa jechuudha kanaaf daawwattoota keenya mee nashiidaa kana naaf affeeramaa isiniin jecha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh Booddeenu tolche meegaa fagalaayi booddeenu tolche meegaa fagalaayi irreecha samaaf aadaa godhatte aadaa jalatti mataan daatte aadaadha jette wala garratte kuriidhaan dhayte waliin laaqatte kabajaa diinii keetii taphatte ifii salphatte diinkee salphifte irreechi nuuf cimsa jette siif cimsuu saamee samaan agarte jetta yaa tura moo sossobamte gandummaan jannaan sawwajji jette moo waa agarte saniin amante deebii kennime yoo naaf hubatte maabdii lakkifte fibbuuf tabalaa booddeenu tolche meegaa fagalaayi diin caalchifatte sirna jaahilaa booddeenu tolche meegaa fagalaayi fibbuuf tabalaa maaltu siif malaa booddeenu tolche meegaa fagalaayi isaan amantiif qaban irreecha ibaadaaf dhaqan sansidoo ifachaa irreechi irree nuuf cimsa jecha tanaan si soban atis gowwicha aqliidhaaf deemaaf taataaf dibicha ibidda seenuuf akka billacha kaafiraa wajjin dhayte irreecha faayidaana qabduuf maali cirracha kaafiraa wajjin dhayte irreecha faayidaana qabduuf maali cirracha faayidaa siin qabuuf garaachiracha nyaannaa itoyte deemtaan tiracha nyaannaanii toyte deemtaan tiracha yoo hin yaalamin qabressi galcha mee maal gootame garba gurraacha maadheyte ifne taafaannaacha seenaan siccicha maaltu siif mala booddeenu tolchi meegaa fagalaayi Hoy 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 jinni gabbaran boota sanitti waan isaan hujan hin gartoote dhadhaadha diban mukaaf dhaqatte ni gugguufaniif sujuudaniiti mukaaf sujuuduun shirkee dhaante halaal adda isaa muslimni marte hin dhiyaatinaa boota sanitti Deeteen dhaabbatin dirree wanjalaa booddeenu tolche meegaa fagalaayi waa'ee irreechaa yooniif shakkite amantii dhamoo aadaadha jette addaan baafachuu qabda laallatte osoo dandeeyse googil banatte ingiliffaadhaan jirti barrooyte amantiin oromootan beekamte irreecha jechuun mirkaneeffamte dhaloota dhufuuf jirti kaayamte addunyaan guutuun achirraa barte akka irreechi amantii taate osoo dubbifte ati siif galaa booddeenu tolche meegaa fagalaayi achi barreessan amantii janii simmoo si sobuuf aada siin janii simmoo si sobuuf aada siin janii sammuun isaaniis tokko teessanii sammuun teessaniis tan akka isaanii mushrikni maaliin isin caalanii
فلا في شركين اسم فالني كوما تيسن اسم لالني اسم باسني مقاقب صوتين اسم كاسني مقاقب صوتين اسم كاسني بوتان تانسن اسم قيسني سبا سوبياني دين كيسالو بودنو تلشي ميغا فغلاين جيرو الدنيا هندرا غلان الرتي وارو كجلاف جلان نمورا غلا خنديرا ودلا بودنو تلشي ميغا فغلاين هندرا غلا خنديرا ودلا بودنو تلشي ميغا فغلاين يوم كان جاؤه وبدا مرتين إدونا منتي قودي منتي هدينو تكو ورمو مرتي ولي خبجات سنة منتي وللرانبنو يرودي قيتي خطاهم درا ورمو مرتي أدان كبانو استنى منتي ديغانو تكو خيسان قبتي ديغانو تكو خيسان قبتي ولي درمتي خيسا في الله ودينو تلشي ميغا فقلاين يالمان برنتو في خمبورنا أمانتي بكتان ولين قودنا يالمان برنتو في خمبورنا أمانتي بكتان ولين قودنا بفاو فتان الدم بينا ورمم ماداف وجين فالمنا أمو أمانتي سوليف خبنيا أمو أمانتي سوليف